birriin qabdu naan jedhan hin qabuun jedheen ana amattii kana achumaan kubuzii tokkoo fi shaayii tokko naa gaddanii achumaan fudhadhee karaadhuma daarii maraatuu miti fayyaas fayyaa miti fudhadhee taa'ee nyaadhee bakka maktaba immoo bakka hojjetaa ture zarqaa jadiididha maktaba immoo ammaanii akkasitti nan beeka jechuudha paaspoortiin kiyyaas harkaan jiru bakka akkasumatti makiinaa keessa galeetan shufeerii waame yeroo waamu maaliif waamtaa naan jedha mucaan tokko birrii tokko iyyuu hin qabuun jedheen diinaara tokko naqame jedhee diinaara tokko naa kenne achumaan diinaara tokko harkaa fudhadhee yeroo naqee baasii keessaa bu'u poolisoota karaa kanarra guutanii ta'an qatti jedhee dhumaan jara poolisoota bira dhaqee yeroo na bo'eessaa dhuftanaan jedhanii akkas natumanii waan akkanaa kanaatiin jedhanii naachumaan biiroo keessatti deebina naan jedhanii jarri biirootti ni deebisan jarri biiroo namichi biiroo araba wallahi dhahicha namichi sun na dhahee bakka waa tokko jechuun danda'an namichi bakka fooqeedha achirraa darbatee wanti isa gaafatu hin jiru jarri poolisii immoo biyya gali malee biyyi kun yoo si ajjeesas namni si gaafatu hin jiru minaamni naan jedhanii beektaa warri tiraafikii natti fakkaatan egaa warri karaa raasan ani bakka nama tokko siin beeku si nama biyya arabaa kanas nama intinaa tokko siin qabu nama itti madhu siin qabu maatii kiyya ufa biyya naa wajjin asa qabameetta bakka duutii itti moo jirti bakka jarri maaliin akkan jiru eessa akkan jiru nan beekanu lafa kana hundi jechuudha garuu qabaadhuma kiyya utuma siqaa nyaadhu bakka aannan galaadhe wallahi amaneen beeku biyya sana keessa nan baaraqe takkaa hin amanne utuman karaa kana jiru utuman biiroo kana keessa jiru maal godhanii namichichi biyyan si galchaa naan jedhe qaalitii tokko duuka deemee hojjedhu naan jedhe okkee jedhan duuka galee namitti duuka jechuudha yeroo hojjedhee ka'uu isiin ramadaan arafaan dhufe amma kana ta'e jeelama yeroo hojjedhee ka'u arafaan dhufe isiin birrii keenaaf hin kennine fidde biirootti na deebiste ani amma kanaafan si fuudhe silumayyuu nan biyya si galte jedhee namni birrii kees biirootti si kennite fidde diste inni mana duraatti deebitamoo sin ajjeesanaan jedhe najjeesi malee deebi'uun jedheen biyya kiyyatti na galchuu barbaadde jedheen achi namas qaalitiin tokko dhuftee gaafa siin dhuftu kana duuka galee amma siinaan jedhe bartola na hojjechiifataa jira achumaan duuka galee gaafa galu qaalitiitti nama gaarii wayitii akkas jedhee itti mee ati sila umurii kanaan maaliif ammattii kanaan biyyaa baatii naan jette maatiin kee fayyaan qabu naan jettee naan baqa mitiin jedhee nama obbaye malee maatii miti jedhanii naan malansii malaa naan jettan geesseen biirootti si deebisa biiroo sana badiitii bakka akkanaa dhaqee naan jette ani immoo biiroo sanaa immoo akkitti badan hin jiru fooqidha waan ta'eef ergasii mana kanaa himtee dheen siinsuu qidhannaan manuma siitii badee yeroo kana shufeerii waynatti dhufanii gaafa kana faanillee babbaree raammate nan gaafadheenii mana poolisii mana guddaa jechuudha nageessin jedhee achumaan geessee fuulleetti na darbee achumaan kunnooti hidhee achumaan deemee yeroo naqu na fattashanii bilbila malee wanti tokko harkaan jiru maal jedhufti naan jedhanii akkas jedhanii achumaan guyyaa 3 mana hidhaa na bulchanii guyyaa 3 booda waamanii jechuudha jara waamanii biiroo mitiin jedheenan biiroo na tumanii akkas na godhaniin jedheeni laa jedhe biiroorraa dhimma hin qabne nama qaamasii hojjete malee lakkoofsa sana harkaa fudhanii itti dawwalanii kottuu jedhanii dhufanii maaliif biyya galchuu diddanii maaliif tumtanii jedhee gaafateen inni himuu didan waan jarri jedhan isa amantii jedhan himuu didan sobanii waa biraa sossobanii amma deebitee hojjettuma biyya galtanaan jedhan biyyan galan jedheeni nan baqa achumaan jarri biiroo mana sana poolisoonni mana sana waan nyaatanii hin duutu guyyaa 3 si safarsiisanii lakkoofsa keenya fudhadhu jedhanii jara faramsiisanii isii Ayo isin biyya kana keessa guyyaa 3 baanee manadhaa isin buufna jedhaniin jaraan achumaan guyyaa 3 mana jaraan naqee mana mahawwalaatti na deebisaa jiran guyyaa 3 sana nyaata malee taa'e kilaasikii jechuudha jechuudha dhuftee na babbaltee namitti itti sobdeeti barsee harkaa na baafattee na jeefachuu etteeti nan didee immoo morma koo kutee didee achumaan gaafa guyyaa 3 sana biiroo nageessanii achumaan akka carraa wayii mucaa tokko jirti kan gaafa duraa wajjin biyyaa baan isii talanimu qoy biiroo Dubaayii wal si barsiisaa naan jettee lakkoofsa si dalaala Itoophiyaatti kennite dalaalli Itoophiyaa ammoo biiroo Dubaayiitiin wal barsiise jarri Dubaayiitti si fuunaa tikeettiin biyya ranaa kutama jedhi naan jedhan okay tikeettiin biyya ranaa kutama minaaminiin jedheeni achumaan namichichi biiroochi sun jechuudha himadhee poolisootatti kan himadhee nan rukutee maaliif himattee na dhahee jechuudha lammatanatti deemnaan wallaahi yoo sin lammatanatti fidanna najjeeta jedheeni
Ayyoon doyyuu dantaa tokko qabaataan jiru jarris bakka sodaatanii biirootti ni geessu didanii tikkeettiin biyyaan cinnaan biyyaan jedha Dubaayidha tikkeettiin naa kutamee jennaan lama kutamee Dubaay Itoophiyaa Joordaanii Dubaay irraa Itoophiyaa jedhanii naa kutanii bakka achumaan boolee keessa dhaqee achumaan namichi boolee dhumatti nagatee tikkeettii madhiisee deemee jechuudha. Gaafa dhufee boolee keessa fuudhu tikkeettiin sun hin ta'u jedhanii jarri abadan kanaan hin galtu morma keenya kutti jedhanii jarri boolee keessa guyyaa lama jechuun wallahi simmintoo irra bulee guyyaa lama boolee keessa rafiitiin tokkollee nan qabu achumaan jarramas tikkeettii biraa kan biraa waliin haasaanii kan biraa kutanii naan achumaan dhufe gaafan Dubaayii dhufuu badinaan jedhan jarri tikkeettii isa kan Itoophiyaa dhoski naan jedhan okkee jedhee tikkiin maatiin kiyya immoo kottu malee naan jedhan ani immoo inuma dhufu dheedhidhi akkanatti himame miti kaayaanii bareedaadha minaanii waa hedduu jira. Dhufe jechuudha gaafa nuuf dhufanii warri biiroo kun na taqabbalanii Dubaayii irraa gaafa na taqabbalanu ani ijoollee dhiiraa nama lama wayii na fuudhanii dhufanii wallahi hedduu rifadhee sana geessaa jiran jedhee bakka hedduu rifadhee gaafa kana fuudhanii deemanii yeroo jarri dhufanu mana keessa galanii gaafa kana nanni bakka yeroo jarri ol gali naan jedhu yaa rabbi lubbuu kiyya fuudhi maaluma eessu mana fidan jedhee bakka yeroo laalu mana keessa ijoolleen maaxxoodha ijoolleen Itoophiyaa kun. Maaxxoodha jechuudha kan jarri walitti qabanii taa'an. Alumaan ijoollee arguyyuu wallaahi billaahi akka nama maatii kiyya argeen gammadan bakka jaruma argee jechuudha. Achumaan jara biratti kan taa'u ijoollee kana wajjin yeroo gaggaafadhu hojiin hin jiru akkasitti nu qabanii minaamini jedhan. Waa kana ani calluma wanti gochuu danda'ullee hin jiru. Baguma achi keessaa bahee inni dalagaa jedhee man taa'atu matiinyu dalagaa wayii na galchanii dalagaa sana aramni kiyyaa. Bishaanii saraatinyaa mana kanaa bishaan kushiinaa malee dhuguu jette. Jiru bishaan dhugan naan jette akkam akkas jedhee jara biirootti mee bishaan akkamitti bishaan kushiinaa dhugan jedheeniin. Naachumaan bakka sii jijjiiraaf sirnaan jedhan. Ishii jedhee amma sii jijjiiradhan na fuudhanii lammatannaa birrii nuti ittiin sifinne kaffalee naan jedhan ishiidhee birrii $880 narraa fudhatan jechuudha. $880 narraa fudhatanii bakka wallahi gara ji'a torbaa kana keessa ji'a torba hin caala bakka isaa ol jechuudha Dubaayii biiroo kana keessa inuma hojii nu galchanii madaamiin torbii wasa akkasii yeroo si xarasii waddi kaate fiddee si deebifti birrii wajjiniin birrii tokko duudeen tokko hin arginu nuti birrii biiroodhuma fudhate jechuudha. Ammas itti makka jennu mana tokko ji'a tokko jedhee ammas fidanii mana deebisanii birrii hin jiru duudee tokko hin jiru nun arginu birrii biiroo fudhata birrii. Kan nyaanni nuti nyaannu kan nuti rafnu mana tokko keessa jechuudha. Bakka bilbilli nurkaa funaanamee bilbilaa waliin arginu akka nuti namatti himanne akka nuti dhaqaalatti himanne nama 20 nama 30 paastaa 4 affeellannee lubbuudhaan nyaachuudha wallahi waan ijoolleen biirootii taatu moo rakkinni maal akka taate biyyaa bahin argi achumaan bakka maal godhanii Dubaayii Abudabii hojiin tokko argamee hojii sana nagalchanii yeroon galu saraatinyaa Itoophiyaa jirti mana sana. Itoophiyaa Amaaraadha moo mucattiin jechuudha. Achumaan isinii waa tokko natti himtu marziidha jechuudha. Waa tokko natti himtu bakka qodaan jiru natti himtu bakka maal jedhamu natti himtu bakka ana dandee hojjedhee yeroon ka'u guyyaa tokko madaamiin kiyyaa nyaata ijoollee arabaatii godhiitii mana barumsaatti ergii atadhanaan jetti. Ishii jedhee nyaata uummatee hojjedhee koshiroo minaamini fee jira koshiroo sana keessa maal akka jiru nyaatan hin beeku tokkuma fuudhee keessa kaa'ee fi fudhatanii mana barumsaa dhaqanii gaafa jarradhanu koshiroo sun kan abbaa manaatiiti immoo baay'ee furdaa kan nama qallisonan intalattiin immoo dhaabattee ilaalaartii beektaa kana hundayyuu jechuudha zimmetti jaalalaartii kanas godhee sanas hin godhisin jettu. Achumaan dhiisee bakka gaafa kana akka carraa ta'e madaamiinii dhattee ijoollee mana barumsaatiif illee gaafa siin fidduu koshiroo sana hin nyaanne ijoollee namitti koshiroo sana eenyu keessa kaayadha nyaatee ta'e sirnaa achumaan maraatte dhuftee koshiroo kana dhatu mana barumsaa arganii ijoolleen kiyya idimee mana barumsaatti kutamtii jette. Soori wallaahi an takkaa namaa gugguufee hin beeku miidha si qabee kadhadhe an biiroodhuma sanatti deebi'uu baqa soori jedhee an dhiifaman beeku naan jette. Yallaa guubii naan jettee shaanxaa kee fudhu keessatti asiin jara biirootti dabaltee kottaa fudhaa jette. Gaafa kana jara biiroo dhiifama gaafadhu naan jedhan gaafadheera na diddeen jedheeniin
Asumaan bakka okkee ergina baasaa jiraatti birrii kiyya naa kennii jedhanii birrii biirootti sii kennaa jette. Biiroon takka ji'a torban hojjedhe birrii tokko natti kenneen beekuun jedhanii. Nan boohe bakka achumaan okkee jettee birrii 1,000 naa kenniti. Fudhadhee dhufee ajmaaniin kana keessa dhufnee halkanirraa sa'aatii 7 guute gaafa dhufnee ajmaan kana geenyu. Halkan sa'aatii 1 jechuudha yaani sa'a waxdaa yeroo guutu karaatti dhaabanii birrii fidii naan jedhan. Kennu birrii naa wajjin shinti beetii miiciteen jedheeni. Achumaan sa'aatii sana jechuudha makiinaa keessaa buusanii nagatan warri biiroo kun. Paaspoortii koo naan jedhe paaspoortii keessa na dhawwatanii. Makiinaa keessa birrii buusanii uffata kiyyaa wajjin nagatanii bakka baangaalii kana bakki kana guuttee jirti waa tokko hin beeku maal akka ta'e hin beeku biyya kanaafis addisiidhaa gadi ba'ees hin beeku. Achumaan mucaa tokko jira kan ergasii Joordaan irraan birrii naa biyya naa galchu jechuudha. Isatu guyyaa tokko simii bitee naa fidee biirootti simii sana nan qaba. Bakka birrii kana warra baangaalii kanatti kennee adiraa kaardii naa guutaadheen kadhadheen achumaan kaardii naa guutanii mucayyoo tokko jirti bakka asitti bilbilee akkas jedheenii nan jaraan haasoftee bakka jiru jara gaafattee ani eessa akka jiru hin beeku. Ajmaaniin kana keessa bahara guddaa akka ta'e nan beekaa muunayyaa bakka jiratti nagatanii achumaan isiin bakka achuma dhaabbadha.